safi kanu amma jechaa jiru san gargaaru barbaadani gara keessatiin gaafadha akkaawuntii kamataa isii kasiifuu ka ebaluun bahee miti ka ebaluun bahee miti ka galgala isii maqaa waamtan maqaa waamuun fedhu isinii galee saniin gargaara malee amma asirra teettanii waan isiin fidattee dhufte yoo gargaarsa maallaqa tarkaatee biftanii maallaqni gara tokko siin gahu Oromoon qabatuu malee kennuu hin danda'u waan ta'eef Oromoo kennitu isa dubartii kenna durillee hin beeyna kuni waan isiin dhufteef san waan guddaa ka isiin dhufteef waan san irraa fuudhaa fi mucaarra kanu jechuu jirru kan gargaaruu feeta gara feeteetiin osoo isiin namni sittiin kennin osoo waamicha siin godhin amma tana dhaqaa yoo jaalattan keessan kun barreeffadha akkaawuntii amma galchaafi kana wanni isiin gaafatu poointii galatoomee baalee waan tokko dubbadhu irratti dhiifama naa godhiti dhugaa dubbachuudhaaf hundumti keenya asitti kan wal geenye dhimmuma siifuu kanadha siifuuni Ega namni erga gandummaa gale qaatadha hundumtu gandummaatti asiifuun kun garuu haadhaadha mucaa asirratti arginuudha guyyaa guyyaadhaan mucaa irraa guddifachaa jirruudha ilaalaa jirra mucaa ishii akkuma arginutti ijaan argaa asumatti guddachaa jira mucaan ishii mucaa Oromoo hundaadha Oromummaatu asitti nu fidaa jira jechuudha kanaafuu namni osoo waliin qoodin ganda maaliin onotoon jedhin asitti wal ga'ee fi haqa qabdi waan ta'eefidha siifuun kanaafuu haqa ishii irratti waan ishiin barbaaddu irratti hanga onaa yeroo guddifattu keessatti icitiiwwan hedduu garaatti qabattee jirti iyyuudha sana hundayyootu as hin baasiin amma garuu karaatutti dukkanaa'e natti fakkaata karaatutti dukkanaa'e karaatti deemtu yeroo dhabdu ijoollee kiyya karaatti deemsisu egaa amma waa'ee ishii dhiisteerti bar waa'ee ishiin bakka dhiistuu dhiisteerti jireenya ishii dhiisteerti amma waa'ee ishii ijoolleetu gaddisiiseeti jireenya fuuldura ijoollee kanatu ishii achiseeti gara Oromootti fidde jechuudha kanaafuu ijoollee kiyya maal haa godhuudha gaaffiin ishii amma ijoolleen kun eessa deemtu eessatti haa guddatu maalitti haa baatu eessatti biyya kana eessatti haa deemnu natti dukkanaa'ee ijoollee kiyyaa jetteeti nutti fidde kun immoo haadha namni qabu haadha keessaa namni hin qabne hin jiru haati tokko akkasitti yeroo ijoolleedhaaf yaaddee eessaa deemu yeroo jettu hundumti keenya kun as geenyerra jechuudha kanaafuu walitti hin qabamnee fi kaayyoon inni guddaan waa'ee dhimma ijoollee ishiidha amma jireenya ishii qofaa miti waa'ee abbaa ishii miti yookaan immoo waa'ee abbaa manaa ishii miti ani as jirruuf waa'ee dhimma ijoollee asii olee guddattu kanaadha kanaafuu ijoollee keenya ijoollee arginee guddifannee kanadha asuma irratti otuma arginuu onlaayinii kana irratti guddachaa yeroo guddisaa jirru waan ta'eef dhimma ijoollee kanaa irratti otoo xiyyeeffanne gargaarsi akkuma isheen jetteeti gargaarsi hin barbaachisa dhugaa dubbachuudhaaf gargaarsa qarshiinis maaliinis yaadaanis hin barbaachisa dhugaa kanaafuu akkuma jettanitti amma an jirru fasi waa'ee qarshii otoo hin ta'in waa'ee dhimma ijoolleetiif waan ta'eef namoonni gargaarsa qarshii barbaadan keessumaan akka gargaartanidha hin gargaarras ammas hin gargaara duris gargaaraa ture inni guddaan garuu amma yaadaanis ta'u keessattuu namoonni as keessa jirtan yoo ogummaa gorsaa keessa jirtan psychologically ijoollee daa'imman irratti namni hojjetan warroota doktoroota fayyaa irratti hojjetan yoo jiraatan osoo qunnamtani biyyoota guguddatan keessatti akka jirtan nan beeka asirraa baay'eetu jirtu doktoroonni jirtu waa'ee seera beektantu jira osoo qunnamtanii ishii mariisiistani inni guddaan haati fayyaa ta'u ijoollee guddisuudhaaf haati fayyaa ta'uu qaba haadha kanarratti haa hojjennu dura sammuu ishii irratti haa hojjennu fayyummaa ishii irratti haa hojjennu ergasii booda ijoolleen haaluma itti qindeessineen eenyumaanuu haa ta'u maalumaanuu haa ta'u wal geenyeeti mucaan kun ijoolleen kun karaa itti achi keessaa baate bakka fayyaan ishii argamu bakka karaan ishiin haati barbaaddu suni otoo qajeelfinee fi gaariidhaan jira galatooma yeroo isin jalaan fudhadhu neetworkiin kutamaa natti fakkaata galatooma jabaadhoo siifi kiyya egaa guyyaa guyyaadhaan natti maa turte dhugaa dubbachuudhaaf dhimmi garaatti qabatte kuni
dhimma guddaadha. Egaa akkasitti natti hin fakkaanne ani garaan kiyya hin danda'u ture yeroo natti himattu yeroo baay'ee jabaadhu siin jechuun barbaada. Hayyee qaalii ulfaadhu kabajame. Guys, Anillee dhiifama si dubbisa. Warri carraa haa dubbatanii dhufee sila lakkoofsi kama durii saniimi. Isa biraatti muka biraa qabda. si erga rakkoon. Lakkoofsi bilbila biraa qabadhee as keessa naa bahee yoo naan bahin naa ergita amma keessaa si dubbisaa naa deebisi. Ati jabduudha. Ati dubartii fakkeenya maqaa nutti goote irratti maqaa sitti haa godhu. Fakkeenya nuu taate jabina keenya sirratti argine ulfina sirratti argine leenca ati waan dhiirti hin goone goote jabaadhuu siin jedha si waliin jirra yaadaan si waliin jirra ammallee akka dandeettu akkuma kaleessanii si waliin jirra. Wallaahi akkuma kaleessanii tanneen gadda si ilaalee ka kun hin dhufne isii maarraa fagaadhe jedhe kun torban lama hin geenne. Dheengadallee waa'ee kan kee mana kiyya banee dubbataa ture. Yoo quba qabaatte wallaahi wamma kan kee ajandaa godhadhee seen. Maali jennaan wattaati ijoollee tee waliin akkana taatu garaan nan danda'u. Akka dubartiitti anillee daa'ima qaba. Nama daa'imni kiyya bakka gaarii na haa gahu jedhee yaadu. Si galee haati daa'imaa immoo waa hunda keessaan si taasisaa taani abshirsii jirra. Wallaahi abshir wama ijoollee teennaa goonu sanirraa si waliin jirra. Akkuma kalee osoo akka hambaallee Awurooppaa Ameerikaa jiraachuullee baanne. Abshirsiin jedha lafeetii warri kuunillee bira dhaabadhaa. Akkaawuntii immoo laal waan kalee jette saniif deddeebi'ee maqaan kaasu ka dhuunfaa keetii qofa kenni kara booda ishee qaroo ta'e gowwaan ta'in. Yoo garaa si laaffisa garii allaafin kutannoo qabaadhu amma booda. Kana booda kutannoo qabaadhu. Ka garaa si laaffifatuuf garaa allaaffin. Ka iccitii sirraa fudhatuu dhufu iccitii kennimin. Ka madaa kan keetiin taphatuu dhufu madaa kan keetiin garsiisin. Ka keessa kan keetiin haasahee fooloo sirraa barbaadatu ittiin himin keessa kee. Ka dhufee si dhukkubsateef si dhaabate qofa waliin dhaabadhu ati. Okay? Kanaafuu rabbi si haa jabeessu. Kana booda shamarran ta'een akka shamarranitti ammoo bira dhaabadhaa dhaqaatu. Murtiidha kun bira dhaabadhaa. Akka dhiiratti anaa dhiirri barana waliin baana. Mana banadhee akka barbaade haasa'an yoo taate. Natsaannatis ka xigga baaliyyoo. Maftish no. Yo galatoom. Guys, follow godhaa warra gastii keessa jiran. Sifo sagaleen kiyya dhagama. Networking qabu warri jalaa hin dhagamu jechaa turanii iyyuu hawaasni keenya warri jalaa sagaleen kiyya dhagama. Ni dhagahama boona. Yoo dhagama taate galatooma. Okay, dhagamnaan galatoomaadha. Walumaa galattuu yaadni isin kaastan yaada bareedaadha. Kawaayee gargaarsaa kaasus simaa fi kawaayee dhugaa kaasulleen simaa fi hawaasa keenya wanti isin beekuu qabdan addallee borulleeni wanti nuti barbaannu mallaqaa miti. Mallaqa kaleessallee gargaartanii jirtan. Gargaarsa namni afaanni gargaara yerullee bakka inni qaqqabeef haga gargaaranillee yoo maqaballeessi taate malee argaatuma turre jechuudha. Dhugaa nama kanaa dhugaa mucayyoo tanaa arguun barbaachisaadha. Ishii tana yoo taate har'a akka dubartiitti sadarkaa dubartiin keessa jirtu kana keessatti sadarkaa yeroo amma irra jirtu kana keessatti ilmi abbaan bira hin jirre ilmi afur akkasitti guddisuun isii kun kabaja ilmaan Oromootitti horuudha. Dubartitti tortee akka Oromootittis kabaja nutti torte yoo ka dhugaa dubbannu taate. Nu cufti kennaa gaafa waa dubbannu rabbi nuuf gubban sodaataa rabbi nuuf gubban laalaa haa dubbannu. Hadda osoo haga ilmoon tun isii bira jirtu kana amaaniin bira jiraate yookaan abbaa isii bira jiraate wallahi nama ji'a takka guyyaa haga ganaa qabuudhaa miti ji'a takka qabee haganaan taa'ee ijoollee tana walitti qabee guddisee barnoota seensisuu miti qabatee biraan taa'uudhaati miti yookaan rabbi dhugaa nu dubbisu taate. Walumaa galattu dhugaa miti yoo tanaa eessa jirti hundi keessanuu ni beektan. Warri gartee dubbiin tun isin harka jirtullee wanti nuti walii dhaamnu ammallee. Dubbii akka hiriyyummaatitti ilaalina akka gandummaatitti ilaalina dubbii dhugaa jirtu hayti eessa jirti.